Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel Dr. Nafyad Getu yerootti dhimmoota fayyaa garaagaraatti kan waliin ilaallu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa irraatinis akkuma baratame dhimmoota fayyaa garaagaraatti waliin naasa'uu dhufnee jirra. Arra qofaa kiyya osoo hin taane keessummaa waliitiin dhufeetiin jira. Keessummaan keenya arras Dr. Olifan Geetaachuu jedhama. Dr. Olifan University Armaayatti akkamii waliigalaa akkasumas immoo barsiisaa ta'ee hojjeta. Dhimmoota garaagaraatti kan waliin haasofnu ta'a. Amma sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin turaan affeerra keenya namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan mana keessan teessanii guyyaa guyyaan odeeffannoo fayyaa argachuudhaaf YouTube channel keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Mallattoo bilbilaa xiqqoodhaanis yeroo YouTube video gadhiifnu akka isin biraan ga'u gochuu dandeessu isiniin jenna. Egaan amma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaa Dr. Olifan odeeffannoo fayyaa hawaasa keenya biraan ga'uudhaaf eeyyamamaa taatee istiidiyoo keenyatti argamuu keedhaaf galatoomii isin jenna. Yooyaa sinillee guddaa galatooma. Egaa akkuma beekamu odeeffannoo YouTube channel keenya irratti odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan dura uummataaf ibsa bal'aa laachaa turreerra. Namoonnis baay'ee akka jaallatan keessaan nu beeksisaa turaniiru. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin akka waliin ilaallu kan barbaade dhaggeeffattoonni keenyas baay'een isaanii akka hubatan kan barbaadnu dhimma tokko irratti haasa'uu barbaanneeti. Yeroo baay'ee ebaluu of ajjeeftee tariiti naannoo jiraattis argiteetti ta'uu danda'a. Mana barumsaa yeroo barachaa turtes naannoo jiraachuu keessattis immoo ebaluuni of ajjeese yookiin ebaluun immoo of ajjeeste jedhama. Kun keessiin kun baay'achaa jira baay'ee. Addunyaa keenya irrattis yoo ilaalle waa'ee of ajjeesuu ilaalchisee namni akka salphaatti ilaala. Namni lubbuusaa dabarsaa jira. Fakkeenyaaf amma dargaggoota baay'ee keessumaa dargaggoonni baay'ee yeroo isaatti lubbuu isaanii of dabarsaa jiran argaa jira. Dargaggoonni bor abdii biyyaa ta'uu danda'an jechuudha. Dhimma of ajjeesuu irratti kan waliin kaafnee ilaallu ta'a. Akkuma beekamu addunyaa keenya irratti of ajjeesuun sadarkaa guddaarra ga'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya namni isinis tariitii naannoo keessanitti hiriyyaan keessan yookiin maatii keessan keessaa fira keessan keessaa yookiin immoo dhageessanitti ta'a biyya keessa jiraattan keessaa yeroo namoonni of ajjeesan dhageessutti ta'a. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa baasitti yoo ilaalle sa'aatii tokko keessatti namoonni 80 of ajjeesu jedha. Kan isin waggaa tokko keessatti gara namoonni 800 of ajjeesu jedha. Mee of ajjeesuu kallattii baay'een kaafnee ilaaluu dandeenya. Akkuma jettee of ajjeesuun bakka garaagaraa sababa garaagaraadhaan kan ka'e of ajjeesuu danda'u. Ka'umsa of ajjeesuu immoo maal akka ta'e utuu dhufin dura of ajjeesuu kan jennu bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokko of ajjeesuu yaaduu. Fakkeenyaaf namni tokko of ajjeesumti yaaduu mataan isaallee of ajjeesuudha. Of ajjeesuudhaan. Yaadaan. Inni lammaffaa yoo ilaalle immoo of ajjeesuudhaaf yaalii taasisu. Fakkeenyaaf namoonni tokko of ajjeesuudhaaf yaalii taasisu. Yaalanii kan namoonni bira ga'anii kan isaan hambisan jechuudha. Itti isaan yaalii jalqabanii. Yaa inni kan biraa immoo of ajjeesuu raawwachuu jechuudha. Inni sadaffaa yoo ilaalle of ajjeesuu raawwachuu kan jedhudha. Kanaaf gabaabumatti amma kan walii ilaallu sababoonni of ajjeesuudhaaf nama saaxilan maal fedhe? Of ajjeesuu egaa akkuma ati jalqaba kaasuuf yaalte biyyoota addunyaa warra gurguddatanii warra guddataa jiran akka biyya keenya kana keessatti rakkoo baay'ee hamaa ta'eeti jira. Keessattuu namoota umurii dargaggummaa jiran keessatti baay'ee miidhaa guddaa keessa jira. Nutis akka ogeessaatti hospitaalota keessatti keessumaayyuu dargaggoota summii dhuganii dhufanii meeshaa adda addaadhaan of ajjeesa jedhanii of miidhanii dhufan baay'ee argaa jirra. Bakka jiraannutti illee hawaasa keessatti ni arginas ni dhageenyas. Of ajjeesuun egaa maalirraa ka'a yoo jenne inni kaan rakkoo xiinsammuu isa guddaa keessumaa mukuu sadarkaa hamaarra ga'e depression isa jennudha jechuudha. Inni kun ka'umsa isa guddaadha. Daweessuu mukuu jabaa jechuudha. Mukuu dibbirti kan jennu jechuudha. Dibbirti isa jedhamu afaan Amaariffaasa. Depressionii irraa dhufa. Inni kan biraa rakkoolee maatiin adda addaa gara kanatti dhiibbaa geessisan jiru. Fakkeenyaaf walii kun hawaasa keessatti immoo karaa adda addaa dhiibbaan adda addaa gaafa sirra ga'u. Walii kun yeroo jennu gaa'ela keessatti abbaan manaa fi haati manaa yeroo walii kanii haati manaa yoo walii kanii gara rakkoo kanaatti geessuu danda'a. Hawaasa keessatti immoo istigmaa isa jennu maqaa hin taane sitti kennanii yoo inni argitate budaa jedhanii maal jedhanii maqaa hin taane yeroo sitti dhooban hawaasa keessaa wajjin jiraachuu waan sitti cimuu fi keessaa ba'aa deemta dhiibbaa guddaatu sirra ga'a. Dhumarratti abdii kutannaa sitti dhufa akka wanta nama yoo jiraate gatii hin qabne akkasitti of yaadaa dhufte gara sadarkaa sanaa ga'uu dandeessaa jechuudha.
yaa asirratti sababii kanarraan kan kee hawaasni social isolation kan jennu jira. Social isolation. Hawaasa keessaa namni sun of baasa. Fakkeenyaaf namoonni tariitii sababa garaagaraa akkuma jettee nama qofaatti adda of baasu hin jira. Yommuu hawaasni ofirraa dhiibanii namni na gargaaru hin jiru. Namni na jaallatu hin jiru. Namni hundumtuu na jibbeera. Namni sun qofaatti adda jiraachuu jalqabaa jechuudha. Isa booda yaaliin of ajjeechuu jallu kun dhufuu danda'aadha. Inni kan biraa yoo ilaalle akkuma umuriin namaa dheerachaa deemu namni tokko carraan of ajjeesuu dheerachaa deema. Dabalataan achirratti dabaluuf jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf amma namoonni godaansarra immigration kan jedhu. Fakkeenyaaf amma namoonni biyya ormaa keessa yookiin immoo tariitii godaananii biyya ormaa keessa rakkatanii qe'ee isaaniirraa buqqa'uu jechuudha. Qe'ee irraa buqqa'u fakkeenyaaf amma qe'ee jiraachaa jirtu tokkorraa ta'e buqqaatee akka buqqaati yommuu jiraattu sababa garaagaraan sababa waraanaan sababa beelaan haa ta'u qe'ee keerraa buqqaatee namni of danda'ee ofiisaatiin hojjetee maatii isaan jiraataa ture gaafa buqqa'ee bakka biroo deemee harka namaa eeggatu waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee gaafa dararamu yaadi hamaan akkasii gara isaa dhufuu danda'a jechuudhaan. yaa gama biraan immoo yoo ilaalle hojii dhabuun illee fakkeenyaaf hojii dhabdummaa dargaggoonni keessumaatii sababa hojii dhabdummaarraan kan ka'e waan nyaataniif waan dhugan yommuu dhaban yookiin immoo yommuu abdii kutatanitti gara kanaatti illee yeroo isaatti of geessan jiru jechuudha. Gabaabaadhumatti yaadatti kaastee wajjin dabalataanii wantoonni kunniin hangammaatti qorannoon kan gaggeeffame keessaa sababoota of ajjeesuun nama saaxiluu danda'an namni tokko of ajjeesuu kan yaalu yookiin kan yaadu keessaa tokko akka ta'e inni kan biraa wanti dabaltu jira sababoonni garaagaraa kan biraallee ni jiru. Egaa sababa baay'eetu jira inni kan biraa rakkooma sammuu wajjin kanneen wal qabatanii akkasumatti illee depressionii naala suicidal ideation wanti jedhamu jira inni kun yaadumti isaallee jechuudha gara real isa of ajjeesuu isa dhugaatti geessuu hin danda'a jechuudha. Substance adda addaa araada garaagaraa araadaan qabamanii gaafa achi keessaa bahuu dadhabanii gaafa jireenya isaanii irratti sirriitti miidhaa geessisuu jalqabu namoonni ammas gara abdii kutannaatti dhufu jechuudha. Abdii kutannaan booda immoo ani maalan fayyada ani maalan ofii koo fayyada namas hin fayyadu namarraa illee abdii kutatu namni ta'u waan tokko naa godhu dhibeera jedhanii gara kana yaadanii gara ofii isaanii of miidhuutti deemuu danda'u jechuudha. Yaa akkuma jettee araadii baay'ee araadii waan salphaa miti. Namoonni baay'een nagaadha qoricha kan hidda dhiigarraa fudhatamu araadii jira. Annan beekaa namni ta'e tokko ogummaan ishee ogummaa fayyaa keesseera. Miindaa argattu torban lama geessu maaliif baay'inaan qoricha sana ittiin bitatti. Yeroo kana gatiin isaanii qaaliidha yeroo baay'ee. Qorichi suni gatiin isaas qaaliidha. Qoricha sana argachuu baannaan siistamii qaama nama sanaa shift godha baay'inaan. Injeeqa waan ta'eef namni kun yommuu sana argachuu baatutti abdii kutannaa keessa gaddabuu depressionii keessa galuu danda'a. Yeroo kana immoo sadarkaa of ajjeesuu irraallee gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti wantoonni kunniin darbee darbees immoo yoo ilaalle sanyiidhaan yeroo tokko ni darbaadha qorannoon garaagaraa akka mirkaneessanitti sanyiidhaan keenyaaf amma namoota maatii isaanii keessa kana dura namni of ajjeese namoonni generationiin itti aanan dhaloonni itti aananii namoota warra seenaa akkanaa hin qabne caala amma tokko isaaniif saaxilamoodha jechuudha. Carraa kanaaf saaxilamoodha jechuudha. Mee asirratti kabajamtoota hordoftoota keenya egaa ka'umsi of ajjeesuu maal akka ta'e namni tokko sababa maalidhaan kan ka'e of ajjeesuu akka danda'u ilaalleerra. Namni tokko hiriyyaan keessan yookiin namoonni naannoo keessan jiraatan ta'uu danda'a maatii keessan ta'uu danda'a yommuu of ajjeesuudhaaf jedhu namni tokko mallattoo agarsiisu qaba dursee mallattoo namni of ajjeesuuf jedhu dursee agarsiisu maalidha kan jedhu fakkeenyaaf amma namni tokko of ajjeesuu yaaduudhaaf yookiin immoo of ajjeesuu yommuu jedhu dursee mallattoowwan agarsiisan qaba. Maaliif kana kaasuu barbaade hordoftoonni keenya tariitii namoonni kanaan dura lubbuu isaanii dabarsan duubatti deebisuu hin danda'u garuu nama kana akka nuuf hin ajjeefnee fi orkuu dandeenya yookiin immoo hambisuun hin danda'aman. Hambisuun hin danda'ama. Mee mallattoo namoonni of ajjeesuuf agarsiisan kun yoo maali kan jedhu keessa mallattoo lamaan sadan tokko yoo kaasee kaanitti dabaltaati. Tokkoffaa namoonni akkasii of ajjeesuuf yaadanii jiraachuudhaaf sababa dhabu. Yookiin immoo osoon du'ee jedhanii yaadu fakkeenyaaf maaliif hin jiraadhee an jiraachuun koo biyya kan lafaa kanatti dhalachuun koo yookiin immoo biyya asirratti dhalachuun koo gaarii miti osoon du'ee naa wayyaa an jiraachuun kun nama kaaniif fayyadu ofii koos fayyadaan jiru jedhanii yaadu. Inni kan biraa yoo ilaalle akka waan namarratti ba'aa ta'anitti fakkeenyaaf amma dargaggoota waggaa 18 yoo ta'ani yookiin hojii dhabdummaa irra kan ka'e namni tokko dhaqee nama bira taa'uu danda'a. Ani namarratti roondoomaa ba'aa ta'a jira miti akka waan namarratti ba'aa ta'anii yookiin immoo akka waan nama bira taa'aa jiran yookiin immoo maatii sana miidhaa jiranitti
yaaduu jalqabu. Inni kan biraa yoo ilaalle firootaaf hiriyoota isaaniitti illee nagaadhamu. Nagaadhamu yaa. Haasaa isaanii keessatti yeroo namoota waliin dubbatanii akka nama yeroo baay'ee kana booda hin jiraanne itti dubbatu. Irra keessa ifa godhanii namatti hin dubbatanii yaadi isaanii garuu akkamii akka nagaadhaamuuti akka kana booda deebi'ee sin argu jechuutiin irra keessa akkasitiin dubbatu jechuudhaan. Mallattoo illee baay'eetu jira. Inni kan biraa immoo maalidha? Hojii isaanii addaan kutuu namootarraa abdii kutannaa yooti wanti kun gaarii miti simiidha jette maalin ta'a silas yaada jedhu dhiyeessu silas maalin ta'a akkan maalla godhaadhaan yoo guddate sinuman du'aadha jechuudhaan sila of ajjeesuu yaada jiru waan ta'eef waa'ee lubbuu isaanii waa'ee jireenya isaanii waan sodaatan hin qaban jechuudhaan. Sirriidha. Inni kan biraa yoo ilaalle immoo akka waan yoo isaan du'an namoota birootiif gaarii ta'utti. Fakkeenyaaf ammani an nama tokko irratti ba'aa ta'eera. Kana booda yoo du'e tarii boqochuu dandeessu. Jedhanii fayyadu namoonni baay'een. Kan biraan immoo maalidha? Amala isaanii yoo suuta jettee xiinxalte karaa ittiin of ajjeesan barbaaduun hojii isaanii keessatti yeroo amala isaanii suuta jettee hordoftu karaa ittiin of ajjeesan barbaadu. Wanta balaa qaban jechuudha. Gara summii, gara of fannisuu, gara meeshaa qara qabanii of miidhuu kana jalqabumaan miti kan isaan of ajjeesan jalqaba iyyaalu gara sana deddeemuun hojiin isaanii yaadi isaanii gara sanadha zeen dhumarratti riilii masaa godhanii argamu jechuudha. Inni kan biraa yeroo illee yeroo baay'ee wantoota araada isaan qabsiisutti bobba'u. Namoonni of ajjeesuudhaaf yaadanii araadaan qaban yoo ta'e kanan dura wanta araada isaan qabsiisutti bobba'u. Gara sanatti deebi'u. Maaliif isa keessa dhokachuu barbaadu? Yaalu gara jalqaba. Yaadu jechuudha. Inni kan biraa akkuma jettee kaaseetta karaalee isaan ittiin of ajjeesuu danda'an karaa garaagaraa barbaadu jalqabu. Hojii irratti illee hojii kanaan dura hojjechaa turan fakkeenyaaf amma hojiin koo barsiisummaa yoo ta'e hojii kana nafaa dhiisu jechuudha. Dhiisu dursanii. Hojii kana nafaa dursanii dhiisu. Kanaaf gabaabadhumatti dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsuu kan barbaanne namoonni lubbuu isaanii balleessuuf jedhan yookiin namoonni of ajjeesuudhaaf jedhanii dursanii mallattoo isaanii agarsiisan keessaa inni tokko kanadha. Kanaaf mallattoo kana baruudhaanii namoota kanaaf dursinee qaqqabuu dandeenya kan jedhu ergaa kana dabarsuu barbaanneeti. Mee namoonni karaalee kamiin kan isaan of ajjeesan yeroo baay'ee matii mana yaalaa keessatti keezii baay'ee argiteeta ta'uu danda'a. Anillee namoota baay'ee lubbuu isaanii dabarsan yookiin immoo of ajjeesuudhaaf ka'anii mana yaalaatti dhufanii lubbuun isaanii hafu jira. Kan immoo manatti immoo du'anii moo du'aa masaa fidanii dhufan jiru. Karaa irratti du'anii illee kan dhufanii jiru. Karaa baay'eetu jira kan of ajjeesanii warri kaan funyoodhaan of fannisuun jira mukatti of fannisanii of ajjeesuu warri kaan meeshaa qara qabuun of waraananii morma isaanii of kutanii yookiin qaama qilleensaa gara onnee of waraananii kanneen of ajjeesan jiru. Summiiwwan garaagaraa kanneen dhugan of ajjeesan jiru. Konkolaataa deemu jala kan of buusan jiru. Summii garaagaraa fakkeenyaaf akkuma beektu yeroo baay'ee summii garaagaraa deemanii dhaamsa tokko dabarsuu qabnuti illee keessumaa yeroo baay'ee waan tokko jira. Shamarraniif dhiira keessaa yeroo baay'ee shamarran of ajjeesuudhaaf kan yaadu irra caalaatti reeshoon dhalaatu caala. Kan dubartootaatu guddaa. Yaadu garuu namoota of ajjeesan garuu kan dhiiraatu caala. Dhiironni of ajjeesuu barbaadan ofuma ajjeesu. Shamarran garuu yaadu yeroo baay'ee kan yaadanii reeshoo soolee dhalaa kan yaalan yeroo baay'ee shamarranii kan du'u immoo yeroo baay'ee dhiira jedhaman akkas jedhama jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadani summii garaagaraa fayyadamu fakkeenyaaf amma summii garaagaraa yeroo isaan dhaqanii baarakiinaas ta'uu danda'a wantoonni garaagaraa wantoota baay'ee argitu irraa ilaaluu dandeessati. Waa'ee summii wal qabatee namoonni keessumaati dubartoo yookiin immoo baarakiinaa kanarratti yommuu gurguran baay'ee of eeggachuu akka qaban baay'ee keessumaa. Teenageroonni yookiin immoo namoonni dubartoonni ijoolleen waggaa 19 gadi faayiroo isaatti kanaaf of saaxilan baay'ee isaanii argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Kana gaasuu barbaanne kan biraa akkuma jette immoo konkolaataa deemaa jiru jala ofaa kana buusan jiru baay'ee karaa kanaanis ta'uu danda'a waan ta'eef kallattii garaagaraatiin namni hidda isaanii fa'aa kutanii kana hojjeessuu barbaadan jiru. Sababii kanarraan kan ka'e namoonni kallattii kana kanaanii of hojjeessuu danda'u jechuudha. Dabalataan immoo ilaallee akkuma jette qileetti fa'aa kana of darbachuu barbaadan jiru. Gaara guddaa yookiin bowwaa qilee irra dhaabatanii gara sanatti kan of darbatan illee jiru jedha. Piraaktikaali ofii keenya illee argine hin beeknu kun seenaama keessa garuu namoonni akkasii jiru jedhee dubbatamu. Gabaabatti kana kan kaafnee fi karaalee kana yoo baranne wantoota kanneen namarraa fageessu mallattoo jalqaba kaafneerra. Namni of ajjeesuudhaaf koo maal godha mallattoo agarsiisu qaba. Mallattoo agarsiisu qaba. Gara xumuraa irratti akkamittiin hambisuu dandeenya kan jedhu irratti haasofnaa garuu kana kaasuun kan barbaachise kanaafidha malee
waan biraa maatiin akka mallattoo kana ilaalee wal eeguu walirraa namni dhuunfaas namoonni yaada akkanaa isaanitti dhufu mallattoo akkamitti ittisuu dandeenya kan jennu yaada gara gadiitti kaasna waan ta'eef yaada sana ilaalanii akka of hambisuu danda'aniif isa jedhudha. Yaada gaariidha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya kana kan kaasaa jirru namni of ajjeesuudhaaf tokko mallattoo agarsiisuu qaba jalqabarratti. Mallattoo sana baruun barbaachisaadha. Nama kana irratti mallattoo kana yoo argine wantoota namoonni of ajjeesuudhaaf fayyadaman kanneen irraa fageessuu yaadu jechuudha. Gabaabaatti mee namoota yaada of ajjeesuu qabaniif furmaanni maali? Maatii irraa maaltu eegama? Hiriyoota irraa maaltu eegama? Nama sana irraa maaltu eegama kan jedhu. Inni jalqabaa rakkoo inni guddaan of ajjeesutti geessu mukuu isaamaa yookiin depression isa jennu waan ta'eef namoonni amala mukuu qabanii ofii isaaniin isaa ta'u namoonni naannoo isaanii jiran firoonni isaanii hiriyoonni isaanii akka isaan ogeessa yaalaa sammuu yookiin saayikaatiristii bira deemanii wal'aanaman gochuutu irra jiraata. Dabalataan immoo ofiima isaaniitii illee jajjabina gochuu fi bira dhaabbachuu wanta inni barbaadu guutuu fi psychological support jechuu yaadaan illee wal utubanii wal jajjabeessuun gaariidha jechuudhaan. Baay'ee galatoom yaada bal'aa kaafte keessumaati depressionii jenneerra gara fuulduraatti viidiyoo depression yookiin mukuun cimaa maal akka ta'e viidiyoon ni gadhiifna. Namoonni mallattoo kana qabanii yoo jiraatanii mana yaala geessu akka qaban gaafteetta. Ogeessonni fayyaa dhimma kanarratti leenji'aa waan jiraniif. Gama biraatiin immoo akkuma jalqaba kaafne namoonni karaa garaa garaan of ajjeesu. Karaalee namoonni ittiin mallattoo sana yoo irratti argine karaalee namoonni kun ittiin of ajjeesuu danda'an jennee kaafne jiran baay'ee isaanii. Isaan sana dhabamsiisuu irraa fageessuu summii yoo jiraate qorichallee keessumaa amma yeroo baay'ee amma yeroo baay'ee yoo ilaalte baay'inaan kan argu shamarran umurii isaanii 20 gadi fa'a yeroo sana hormooniidha waan ta'eef dafanii haaruu yaada isaanii naanneffachuu hin danda'an waan ta'eef gaafa miira isaan aarsu baay'ee isaan gaddisiisu arganii dafanii tarkaanfii fudhatu jechuudhaan. Inni kan biraa tarii rakkina namni kun mudate yoo jiraate rakkina sana furuudhaaf yaalu gargaaru. Fakkeenyaaf amma namni of ajjeesuni dhiphina hamaarraan yookiin immoo yaaddoon faayinaanshaali rakkoon qabeenyaas ta'uu danda'a rakkoo maatiis ta'uu danda'a yoo isa mudatee nama isatti dhiyoo jiru haasofsiisuu furmaata barbaaduudhaaf yaalu yoo millee taanaan of ajjeesuun rakkinaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaatan ta'u. Namni tokko yommuu of ajjeesu waan baay'eetu miidhama. Ofii isaaniidhaan du'anii maatiif firoota isaaniif hiriyoota isaaniidhaaf gadda dhiisanii waan deemaniif wanta furan tokko iyyuu hin qabanii jechuudha rakkina ka'anii deeman malee. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa'ee dhimma of ajjeesuu irratti dhimmi kun baay'ee babal'achaa jira. Keessumaa qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee haalota garaagaraa haala jireenya amma jiraachaa jiru wajjin wal qabatee rakkoowwan garaagaraa kanneen namoonni baay'ee yeroo isaan saaxilamaa jiran argaa jirra. Kanaaf rakkoo kanaaf furmaanni maal akka ta'e namoota mallattoo kana qaban barree furmaata isaaf irratti mari'achuu akka qabnu irratti kan haasaa jirru. Xumura irratti of ajjeesuun akkuma jenne dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a jenneerra. Of ajjeesuun akkuma jenne dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a jenneerra. Namni sun tariiti furmaata yoon lubbuun koo dhabame furmaata hin ta'a jedhee yaade nama kan biraa rakkoo biraa keessa galchuu danda'a. Kanaaf dhaamsa qabdu dhumarratti maali? Kanaaf iyyuu namoonni sababoota adda addaadhaan yaada of ajjeesuu of keessatti miira abdii kutannaa keessa jirtanii ogeessa fayyaa dubbisaa guyyaan hin jijjiirama harri bor miti abdiin jira har'a rakkoo yoo isin mudate yeroo hundumaa rakkattu jechuu miti bor keessaa baatu firoota keessan olloota keessan mariisisaa karaa ittiin rakkoo keessaa baatan jechuudha. Wanti hin sirranne hin jiru hin sirratama ofii keessanii lubbuu keessanii balleessinaa. Akkanan jechuu barbaada. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna. Namni kamiyyuu of ajjeesuu yoo billee furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo jiru ta'anii furuun baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo miidhaa guddaa maatii keessan irraa yookiin immoo biyya irraan ga'uu waan danda'uuf kan akkas hin hubattan isiniif ibsuu barbaadna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waan nu waliin turtanii nu hordoftaniif guddaa galatoomaa siin jenna. Atis sagantaa keenya irratti ibsa bal'aa kana waan nulattiif galatoomi siin jenna ulfaadhu. Galatooma. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa nuti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa yeroo biraa barumsa kan biraan isiniif deebina. Namoonni gaaffii qabdan koomentii jala nuuf kaa'uu dandeessu. Erga laaltanii booda subscribe share gochuun like gochuun dagatinaa ulfaadhaa galatooma.